Yooyaa harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Angaatu miidiyaa lafa jirtanitti nageenyi keenya kabajaa fi jaalala isin haa ga'u jenna. Har'a akkuma beekamu eebla 15 guyyaan kun immoo eebla 15 jechuun guyyaa gootonni Oromoo itti yaadatamanidha. Guyyaa wareegamtoota gootota Oromooti jechuudha. Guyyaan kunis bara 1985 irraa kaasee kabajamuu kan jalqabeedha. Kana jechuun ifatti adda bilisummaa Oromoo heera isaa keessatti beekamtii kennee fi guyyaa wareegamtoota Oromoo jechuudhaan guyyaa itti kabajamaa jirudha. Haala kanaan erga kabajamuu jalqabee guyyaan gootota Oromoo eebla 15 waggaa 41ffaasaa ga'eera jechuudha. Bara 1980 jilli hooggansa Oromoo tokko hojii dippiloomaasii gargaarsa qabsoo argachuudhaaf gara Somaaliyaa wayita imalaa turetti karaa irratti carraa hamaan isaa mudatee guyyaa kana bakka tokkotti namoonni 11 ta'an kan wareegama waan ta'eef achumarraa ka'eeti kan guyyaan kun kabajamu jedhama. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti guyyaa addaati. Egaa haaluma kanaan waggaadhaan eebli 15 kabajamaa har'a ga'eera. Har'as yaadatamaa fuula duras gootonni Oromoo faarfamaa yaadatamaa itti fufanii haaluma kanaan qophiiwwan adda addaatiin iddoo adda addaatti kabajamaa jira. Guyyaan gootota Oromoo eebla 15 waggaa 41ffaan kuni har'a eebla 15 bara 2025 kana uummata Oromootiin bakka adda addaatti biyya keessaa fi biyya alaatti kabajamaa jira. Dhumaatiin hooggantoota adda bilisummaa Oromoo irratti eebla 15 bara 1985 gatti dhaqqabee fi muddee 23 bara 1981 dirree dhiyaatti mudate hordofee ABO'n bara 1985 akkuma dura isiniin jedhee eebla 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamuun waggaa waggaan akka yaadatamu murteesseera jechuudha. Sadarkaa jaarmiyaatti warraaqsa bara 1960moota booda qabsoo Oromoo bifa facaateen adeemsifamaa turte roga qabsiisuu fi mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuu, tiksuu fi eeguu mirga waloo beekamtii addunyaa argate uummata isaatiif dhugoomsuuf adda bilisummaa Oromoo hundeeffamuun ni yaadatama. Uummanni Oromoo mirgaa fi qabeenya hawaasummaa fi aadaa, diinagdee fi siyaasa, abbaa biyyummaa fi eenyummaa dhuma jaarraa 19ffaa mootummaa gabroonfataa Itoophiyaatiin saamame deebifachuuf qabsoo gitaa taasisuu jalqabee. Qabsoon qindoomina qabu kan Oromoo hunduma hammatee kan kaayyoon isaa Oromiyaa walaboomsuu ta'ee fi mul'anni isaa Oromiyaa birmadoomte arguu ta'e bara 1973 hundeeffamuu adda bilisummaa Oromootiin ifatti eegalee. ABO'n bara 1983 hundeeffame sagantaa siyaasaa isaa immoo bara 1974 barraa'uun bara 1976 ifatti ragga'ee hojiirra ooluu eegale jechuudha. Kana seenaa qabsoo adda bilisummaa Oromootu ibsa. Dhaabichi kan qabsaa'uuf bilisummaa fi dimokiraasii uummanni Oromoo armaan dura sirna gita bittootaatiin sarbame deebisee argamsiisuu, birmadummaa fi gaaffii abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkaneessuu fi gootonni Oromoo kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo jala hiriiruun eenyummaa Oromoo deebisanii jiraachisuu fi ijaaruuf sabummaa irratti hojii bal'aa hojjetanii jiru. Bara 1974 sochii barattootaa lafti qotee bulaaf yookiin laandi tu ilal jedhuun mootummaan fiwudaalizimii kufuus cunqursaan gita bittoota Itoophiyaa karaa biraatiin itti fufuunsaa hin hafne gootonni Oromoo haala kanaan qabsoo hidhannoo, dippiloomaasii, siyaasaa fi uummata Oromoo dammaqsuu irratti jabinaan hojjetaa turanii jechuudha. Ittuma fufuun bara 1974 fi 78 keessa dargiin dhaabota akka Ihaappaa magaalaadhaa baasee mi'eessonis bittinneessuu hordofee xiyyeeffannaa isaa gara hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo yoo naannessu hoogganoonni dhaabichaa hunduu magaalaa dheessanii bosonatti galanii turan jedhama. Mootummaan dargii humna ABO kan reefu ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne itti bobbaasee lola jabaa ABO waliin gaggeessaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kana ofirraa deebisuuf lola cimaatti seene jechuudha. Bara sana haalli jiru ulfaataa waan tureef qunnamtiin waraana bilisummaa Oromoo addaan citee waraanichi ni faca'aa yaaddoon jedhus guddaa akka ture hayyoonni gaafasanii kanarra lubbuun jiran ni himu. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo duula mootummaa dargii qolachuun amajjii tokko bara 1980 walitti dhufuun ayyaana guddaa tokko ayyaaneffatee akka turetu himama. Hoogganoonni ABO biyya keessaa fi alaa injifannoo gama waraanaatiin argame gama siyaasatiinis itti fufsiisuuf waajjirri adda bilisummaa Oromoo Somaaliyaa Moqaadishootti akka banamu taasifame.
Hoogganoonni biyya keessaa hiree tanatti fayyadamuun bara 1980 walitti dhufanii hojii dippiloomaasiitiin jilli hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo sanii Jaal Magarsaa Barii, itti aanaa isaa Gadaa Gammadaa, Abbaa Xiiqii yookiin Abboomaa Mitikkuu, Doorii Barii yookaan Iggazuu Bantii, Falmataa yookiin Umar Caccabsaa, Faafam Dooyyoo, Ir'aanaa Qacalee yookiin Dhinsaa, Dhaddachoo Boruu, Dhaddachoo Mul'ataa, Marii Galaanfaa of keessaa qabu gara Somaaliyaatti imala isaanii eegalan jedha seenaan isaanii. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo galfata qabsoo fuudhanii qabsoo bilisummaa Oromootiif biyya bahan bakka imala isaanii osoo hin gahin loltoota mootummaa Zayid Baarreetiin bakka Shinniga jedhamutti qabamuun jumlaan haala nama gaddisiisuun ajjeefamanii waraanni Ziyaad Baarree yeroo sanaa hooggantoota ABO imalarra turan kana qabeef carraa warri kiristaana taatan gam tokkotti warri islaama taatan ammoo gama biraatti ba'a musliima dhiifnee kiristaana ajjeefnaa jedhudha. Tufis gootonni kun tokkummaa Oromoo har'aa itichuuf bakka tokkotti dhumuu filatan jedha seenaan isaanii. Egaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo isaan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootiif bosona Oromiyaa filatan isaan kaleessarra dhaabbatanii har'atti tokkummaa Oromoo argan isaan gocha tokkummaa Oromoo qabsiisan nuti Oromoo jennee baane malee kiristaanaaf islaama jennee hin baane yoo gadi nu dhiiftan wal faanaa gad nu dhiisaa yoo nu ajjeeftanis ammoo wal faana nu ajjeesaa jechuun akeekaa fi kaayyoo qabsoo manaa baaniif irratti cichanii aarsaa lubbuu kaffalan jedhama. Hooggantoonni dhaabichaa al tokkotti akkasiin dhumachuun dukkana guddaa mooraa ABO'tti fidee ture. Waggaa tokko boodas wareegamni ulfaatan kan Shinnigaan wal fakkaatu dirree dhiyaatti hooggantoota ABO mudatee akka ture hima seenaan adda bilisummaa Oromoo. Yeroos qabsoon hidhannoo dirree dhiyaatti akka eegaluuf ABO'n hooggana ramadee sagli namas dabareen gara Eertiraatti erguun eegaleenjisee booda qabsoo hidhannoo akka eegalaniif obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ammaa fi Abbaa Caalaa Lataa dabalatee namoota 17 gara zoonii dhiyaatti bobbaasee ture. Haala kanaan Taaddasaa Shoorroo fi nama tokko ofitti dabaluun Abbaan Saglii obbo Daawud Ibsaa fi itti aanaa Abbaa Saglii Abbaan Caalaa Lataa namoota sana bakka lamatti qooduun gareen tokko kan obbo Daawud Ibsaa keessa jiru gara Gidaamitti, gareen biraa kan Abbaan Caalaa Lataa keessa jiru ammoo gara Beegitti muddee 21 bara 1981 dirqama qabsoof garasitti bobba'an jechuudha. Haa ta'u malee garee qabsoo hidhannoo dirree dhihaatti banuuf socho'e qormaanni biraa isa mudate. Gareen hayyuu duree ammaa adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaan durfamu Gidaamii ganda Giraayii Sonkaatti muddee 23 bara 1981 ajaja itti gaafatamaa kutaa Wallaggaa yeroo sanii Nugusee Faantaa nama jedhamuutiin Zakkaariyaas Shoorroo fi Dirribaa Moggaa Hiikaa Masaadii bulchaa aanaa Gidaamii yeroo sanaa wajjin qindeessanii akka summiin nyaatatti naqamee karaa obboleessa Taaddasaa Shoorroo Zakkaariyaas Shoorroo hooggantoota ABO obbo Daawud Ibsaatiin durfamaniif kenname. Haala kanaan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo nyaata summii qabu nyaatanii namni 8 bakka tokkotti yoo dhuman obbo Daawud Ibsaa osoo lubbuun keessa jirtu waraana dargiitiin qabamuun gara hospitaala Dambidolloo geeffamuun achirraa gara Maakalawitti dabarfamuun lubbuu isaanii akka oolee hidhaas seenan himama. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo hafee wareegama eebla 15 bara 1980 Shinnigatti mudatee fi muddee 23 bara 1981 dirree dhiyaatti mudate obsaa fi murannoon keessa darbuun bara 1985 eebli 15 yaadannoo guyyaa gootota Oromoo jedhamuun akka kabajamu murteesse. Heera adda bilisummaa Oromoo aangoo 56 muraa lamarrattis ayyaanota ABO'n kabaju keessaa tokko ta'ee sirnaan ragga'ee haga har'aattuu kabajamaa jira jechuudha. Kaayyoo bilisummaa Oromoo fi tokkummaa uummata Oromoo wareegama lubbuutiin daandii qabsiisanii gootota Oromoo darbaniif waggaa waggaan eebla 15 yaadannoon taasifamuun guyyaan gootota Oromoo kabajamaa jira. Bara kanas uummanni Oromoo haala hammaataa keessatti gootota Oromoo kaayyoo sabichaatiif aarsaa kaffalan maraa bakka adda addaatti yaadataa jira. Kana keessa namni siyaasaa beekamaan obbo Jawaar Mohammad ergaa baga guyyaa gootota Oromoo geessanii eega dabarfatanii booda akkana jechuun fuula miidiyaa dhuunfaa isaanii irratti maxxansaniiru. Tibba gaaddisa hooggansa Oromoo ijaarsan wantoota mootummaan naannoo Oromiyaa raawwachuuf waadaa gale keessaa alaabaa sirna gadaa alaabaa naannichaa taasisuu, alaabaa adda bilisummaa Oromoo akka faajjii qabsoo Oromootti beekamtii kennuu, guyyaa gootota Oromoo akka mootummaa naannootti waggaa waggaan kabajuu ture jedha Jawaar. Wantoonni kun walgahii caffee itti aanutti dhiyaatanii seeraan tumamanii akka hiikaman dhaadatamee ture. Waggoota 5 booda tokkos raawwatamee laata jechuun gaafata obbo Jawaar.
Egaa odeeffannoon har'aaf eebila 15 wal qabsiisee isinii dhiyeesse kana fakkaata. Amma immoo odeeffannoowwan biraa gabaasa Amnesty International guyyaa kaleessaa baase tokkottan isin dabarsa. Gabaasni Amnesty International kun mootummaan Itoophiyaa piroojeektii misooma kooriidarii hatattamaan akka dhaabu kan gaafatudha. Dhaabbanni mirga namummaaf falmu Amnesty International magaalaa Finfinnee fi naannoo birootti marii beenyaa yookaan eegumsa seeraa malee buqqa'insi dirqama bal'aan raawwatamaa jiraachuu eeruun mootummaa federaalaa Itoophiyaa piroojeektii misooma kooriidarii hatattamaan akka dhaabu gaafatee jira. Dhaabbanni mirga namummaaf falmu kun gabaasa guyyaa kaleechaa eebila 14 bara 2025 baaseen qorannoo gaggeesseen ji'a sadaasa 2024 magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa Boolee fi Lammii Kuraa keessatti abbootii manaa 254 fi kireeffattoota 618 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 872 marii gahaa beeksisaa fi beenyaa tokko malee akka buqqa'an mirkaneessuu ibseera. Amnestiin akka jedhutti kanneen haala kanaan miidhaman keessaa daa'imman 114 fi namoota umuriin isaanii guddaa ta'e 13 kan argaman yoo ta'u isaan keessaa tokkollee beenyaa argachuu isaanii hin himne jedha. Kun humnaan buqqisuudha. Namoota fedhii isaanii malee eegumsa seeraa otoo hin godhin mana isaanii keessaa baasuudha jedhee ibse. Jaarmiyaan kun misoomni kooriidarii kan gurraandhala bara 2024 mana maree hojii raawwachiiftuu Finfinneetiin ifatti raggaasifame kun qondaaltota mootummaatiin akka hojii jijjiirama magaalaa kan bu'uuraalee misoomaa mana jireenyaa fi iddoowwan uummataa fooyyessuuf yaadametti ibsama. Marsaan jalqabaa naannawa giddugaleessa magaalattii irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u marsaan lammaffaan kiiloomeetira 132 uwwisu ammoo qarqara magaalattii onkoloolessa bara 2020 eegalame jedha gabaasni jaarmiyaa Amnesty International. Amnesty International gabaasa isaa keessatti hammi humnaan buqqifamuu kun Itoophiyaa keessatti kan kanaan dura hin mul'anne jedheera. Itti dabaluun jiraattonni miliyoonaan lakkaawwaman magaalota yeroo ammaa misoomni kooriidarii hojiirra oolaa jiru keessa jiran sodaa buqqa'insaa keessa akka jiraatan ibseera. Amnestiin xiinxala suuraa saatalaayitii jalqaba sadaasa bara 2024 hanga gurraandhala 2025 jiru gaggeesseen kutaalee magaalaa Boolee fi Lammii Kuraa keessatti yoo xiqqaate lafa hektaara 29 manni hedduminaan itti ijaarame guutummaan guututti qulqullaa'uu mirkaneesseera. Kunis ragaa miidhamtoonni kan waliin kan wal simu ta'uu eeruun lafti kun jalqaba gurraandhalarraa eegalee duwwaa ta'ee jira jedheera. Amnestiin akka jedhetti buqqifamuun kun walga'ii uummata Finfinneetti namoonni gara 5,000 ta'an irratti hirmaatan hordofee kan raawwatame yoo ta'u yeroo sanatti qondaalonni magaalattii naannoon sun misooma kooriidariif akka barbaachisuu fi mariin dabalataa akka gaggeeffamu jiraattotaaf beeksisaniiru jedha. Walga'ii kana torbee tokkoon booda qondaalonni bulchiinsa magaalattii mana manatti deemuun manni jiraattotaa akka diigamuu fi namoonni guyyaa 3 keessatti mana isaanii akka gadhiisan itti himan jedheera. Maatiin 47 Amnesty dubbise hundi beeksifni afaanii erga isaan dhaqqabee booda sa'aatii 24 hanga 72 keessatti manni isaanii diigamuu ibsaniiru. Jiraattonni jaarmiyaa wal gargaarsa hawaasaa kan ta'e Iddirii yookiin Afooshaa akkasumas waldaalee amantii fi dubartoota argachuu dhabuu isaanii gabaaseera. Amma Afooshaa koorraa baheera kan jedhe namni yaada kenne tokko ijoolleen isaanii rakkoo fayyaa sammuu wajjin wal'aansoo qabaa jiraachuu himeera jedha gabaasni kuni. Amnestiin itti dabaluudhaan gaazexeessitoonni waa'ee misooma kooriidarii gabaasuuf yaalan hiraarsii fi doorsisni akka isaan mudate ibseera. Dhaabbatichi gabaasawwan kana yaaddoo bal'aa dhiibbaa dhaabbilee mirga namoomaa irratti raawwatame waliin wal qabsiiseera. Amnestiin gabaasa isaa keessatti mootummaan karaa sadiin mirga namoomaa buqqaatotaa sarbuu ibseera. Isaanis marii hiikaa qabu gaggeessuu dhabuu, adeemsa sirrii hordofuu dhabuu fi mana jireenyaa jijjiiramaa dhiyeessuu dhabuutiin ta'uu ibseera. Buqqisuun akka furmaata dhumaa qofatti ilaalamuu qaba kan jedhe dhaabbanni mirga namoomaaf falmu kun gochi eegumsa sirrii ta'e malee raawwatamu waliigalteewwan Itoophiyaan raggaasifte kanneen akka waliigaltee mirgoota diinagdee hawaasummaa fi aadaa idil addunyaa yookiin ICESCR fi konvenshinii Kaambaalaa keessatti tumameen mirga mana jireenyaa gahaa argachuu dabalatee sarbama mirgaa akka ta'e akeekkachiiseera. Amnestiin akka jedhutti eegumsa kana malee gochoonni akkasii dirqiin buqqisuu kan ta'an yoo ta'u kunis seera idil addunyaa jalatti dhoorkadha. Dhaabbatichi amajjii bara 2025 keessa ministeerri muummee Abiy Ahimad magaalaa Jimmaatti buqqaafamtoonni 15,000 beenyaa hin gaafanne jechuu isaanii miidiyaadhaan gabaafamuu isaa yaadachiiseera. Amnestiin yaada kana qeequun
namoonni dhuunfaa gaafachuu fi dhiisuu isaanii osoo hin ilaalin mootummaan beenyaa kennuudhaaf dirqama qaba jedheera. Dhaabbanni Amnesty International dhumarratti mootummaa federaalaa Itoophiyaa buqqa'insa humnaan raawwatamu kana hatattamaan akka dhaabu, qorannoon walabaa hanga gaggeeffamutti misooma kooriidarii yeroof akka dhaabu, akkasumas buqqa'insi kun ulaagaalee mirga namoomaa idil-addunyaa akka eegu taasisuuf eegumsa akka godhu ifatti gaafateera. Asumaan jidduutti waan isin yaadachiisu miidiyaa keenya share, like, subscribe nu gochuudhaan nu guddisaa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Ittaansee ammoo oduu TPLF fi gamtaa Afrikaatiin waa wal qabatu xiqqoo tokkoon isin biraan ga'a. Guyyaa har'aa Finfinneetti walgahii ariifachiisan mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa taa'amuu eegalee jira. Walgahii ariifachiisan mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa 24ffaan har'a ganama Finfinneetti taa'amuu eegalee jira. Walgahicha irratti dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf, ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos, ministeerii dhimma alaa Angoolaa fi dura taa'aa mana marichaa Teetee Antooniyoo, ministeeronni dhimma alaa, hooggantoonni olaanoon dhaabbatichaa, ambaasaaddoroonni, dippiloomaatonni fi keessummoonni biroon argamanii jiru. Manni marichaa walgahichaan gabaasaalee adda addaa dhaggeeffachuu dabalatee miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa tokko ni filatas jedhamee eegamaa jira. Kanuma walqabatee TPLF paanaaliin gamtaa Afrikaa hatattamaan walitti qabamee raawwii waliigaltee Piriitooriyaa irratti akka mari'atu gaafatee jira. Durataan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el haalonni raawwii waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti jiru yaaddeessaa waan ta'aniif paanaaliin gamtaa Afrikaa marii gaggeessuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Durataan paartichaa waamicha kana kan dhiyeessan Eebila 14 guyyaa kaleechaa bara 2025 gamtaa Afrikaatti hoogganaa koree ergama raawwachiisa hordoffii fi mirkaneessaa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaa ta'uun kan muudaman Meejar Jeneraal Samaad Alaadee waliin waajjira isaaniitti marii taasisanii ta'uun paartichi beeksiseera. Dabratsiyoon marii kanarratti akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin hidhattoonni raayyaa ittisa biyyaatiin ala jiran hanga ammaatti daangaa Tigraay gadhiisanii akka hin baane, lammiileen buqqaanii fi baqatan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye, akkasumas lafti Tigraay to'annoo weerartoota jala akka jiru dubbachuu isaanii eerameera. Durataan TPLF yookiin Abuut Dabratsiyoon hanga ammaatti mariin siyaasaa akka hin jalqabne, mallatteessaa waliigaltichaa kan ta'e TPLF seera qabeessummaan irraa haqame akka hin deebineef itti himuu isaanii ibsa paartichaan akeekameera. Koree ergama kabachiisaa hordoffii fi mirkaneessaa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaa gamtichaa dhugaa lafarra jiru ifatti adda baasuun gabaasa isaa akka dhiyeessu Dabratsiyoon gaafachuun isaanii gabaafameera. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el maree kanarratti uummanni keenya weerartoota jala jirus ta'ee buqqaatonni dhiyeenya kanaa wabii gahaa malee gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an godhaman rakkoo guddaa keessa jiru jechuu isaanii odeeffannoon waajjira isaanii irraa argame ni mul'isa. Gamtaa Afrikaa irratti hoogganaa koree ergama kabachiisaa hordoffii fi mirkaneessaa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaa ta'uun kan muudaman Meejar Jeneraal Samaad Aladee gama isaaniin haala lafarra jiru hordofuun gabaasa isaanii akka dhiyeessanii fi TPLF waliin ta'uun akka hojjetan ibsaniiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay Abuut walga'ii koree giddu galeessaa guyyoota 5f gaggeessaa ture xumuruu hordofee ibsa Eebila 12 bara 2025 baaseen mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsaa jira, uummata Tigraayis dhiibaa jira jechuun himachuu isaa ni yaadatama. Koreen giddu galeessaa paartichaa haalli kun fooyya'uu akka qabu ni amana kan jedhu ibsichi waliigalteen Piriitooriyaa kabajamee qaamonni waliigalticha mallatteessan lamaan marii siyaasaa fi waliigalteedhaan waliin hojjechuu akka qaban hubachiiseera. Kana malees mootummaa federaalaa labsii dambii fi qajeelfama uummata Tigraay irratti raawwatamu baasaa jira. Haalli inni kophaatti murteessu bal'inaan mul'achaa jira jechuunis mootummaa federaalaa himateera TPLF. Egaa TPLF tibba darbee bulchiinsi yeroo kan hundaa'ee xumuramuudhaan Jeneraal Taaddasaa Waradee filachuun obbo Getaachoo Raddaa ammoo aangorraa buusanii muudama haaraa kennuuniif kan yaadatamudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabannee isinii dhiyeessine kana fakkaata. Miidiyaa hangaatu share, like, subscribe godhaa jechaa waan ammaaf qabanne kanumarratti xumurraa odeeffannootaan hanga walitti deebinutti fayyaa turaa.